Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota deebii bakka jirtan hundumaattiyyuu nagaan Waaqayyoo araarri Waaqayyoo isin qabu jechuun barbaada. Egaan daawwattoota keenya maatii deebii kan taatan hundumti keessaniyyuu sagantaa kana daawwachaa kan jirtanii ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'atee araarri Waaqayyoo isiniif baay'atee baga har'a geessanii isiniin jedha. Har'a ga'uun keessan na gammachiisa. Kanaafiyyuu har'a ga'uun keenya nu gammachiisa. Waaqayyoon immoo akka galateeffannus nu taasisa. Kanaafiyyuu egaan daawwattoota keenya har'a qabxiilee xiqqoo tokko qabadhee dhufeera. Qabxiin ani qabadhee dhufe kiristaanni tokko adeemsa isaa keessatti akka milkaa'uuf kan taasisan qabxiilee 5 tokko qabadhee dhufeera. Egaan aga xumura sagantaa kootti na waliin turaan affeerraa kootii deebii sagantaa keenya hundumaa like gochuudhaan subscribe gochuudhaan share gochuun comment gochuun illee akka nu jajjabeessitan isin jechuun barbaada. Egaan daawwattoota keenya qabxiilee 5 kana isinitti himee kiristaanni tokko akkaataa kamiin milkaa'umsa argachuu danda'a yookaan immoo akkamiin milkaa lubbuun isaa akkamiin milkoofti kan jennu jireenya isaa akkamiin milkaa'uu danda'a kan inni jedhu isiniif himuu dhufeera. Haga xumura sagantaa kootitti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota keenya namni tokko adeemsa isaa keessatti kan inni milkaa'uu danda'u inni dursaa Waaqayyoon jaallachuu. Waaqayyoon jaallachuu jechuun maal jechuun? Waaqa uumaa ofii kabaja kennanii waaqa uumaa ofii jaallatanii jalatti kooluu galanii waaqa nu uume waaqa harka isaatiin nu tolchee nu uume nutis uumamnee uumama harka isaa waan taaneef Waaqayyoon jaallachuu qabnaa jechuudha. Kiristaanni Waaqayyoon jaallatu wantoota baay'ee gochuu ni danda'a jechuudha. Kiristaanni Waaqayyoon jaallatu amanamummaa ni qaba. Kiristaanni Waaqayyoon jaallatu jaalala dhugaadhaan Waaqayyoon sirriitti laphee isaarraa kan ka'e jaallatu wanta Waaqayyoo ajaji wanta Waaqayyoo seera Waaqayyoo lafa kaa'ee inni raawwataa jechuudha. Kanaafiyyuu seera Waaqayyoo lafa kaa'ee raawwachuun immoo kiristaanotaaf milkaa'umsa guddaadha jechuudha. Kanaafiyyuu daawwattoota keenya laphee isaarraa gaafa namni waaqa uumaasaa jaallatu kiristaanni waaqa uumaasaa jaallatu waan Waaqayyo jedhe waan Waaqayyo abboome ni raawwataa jechuudha gaafa Waaqayyoon jaallatu jechuudha. Qabxiin inni tokkoffaan isa kanadha jechuudha. Qabxiin inni lammaffaa immoo nama jaallachuudhaan yookaan immoo nama Waaqayyo uumee lafa kana kaa'ee obboleessa isaa obboleettii isaa jaalachuu jechuudha. Jaalalli inni jaallatu immoo jaalala haala irratti hundaa'e osoo hin taane jaalala akkasumaan yookaan immoo haala irratti hin hundoofne obbolummaa jaalala obbolummaa. Kanaafiyyuu isa kanarratti Waaqayyo immoo gaafa sana ni jaallataa jechuudha. Gaafa obboloonni wal jaallatan, gaafa abbaan ilma jaallatu, gaafa haati ilma jaallattu, gaafa firri wal jaallatu, gaafa alagaan wal jaallatu, haala irratti osoo hin hundoofne ati abbaa qabeenyaa yookaan immoo hiyyeessa osoo hin jedhiin jaalala obbolummaa wal jaallatanii Waaqayyo isa kanatti ni gammada jechuudha. Kiristaanni wal jaallatu Waaqayyo immoo maal godhaa? Isaan ni eebbisaa jechuudha. Eebba guddaa irratti dhangalaasaa jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafiyyuu namni jaalala Waaqayyo ittiin nu jaallate jaalala yookaan immoo haala irratti nu hundoofne gaafa wal jaallatu Waaqayyo itti gammada. Kanaafiyyuu eebba isaa immoo irratti dhangalaasaa jechuudha. Egaan daawwattoota keenya inni qabxii lammaffaatiin nama jedhee qabxii sadaffaan immoo Waaqayyoon sodaachuu jechuudha. Waaqayyoon sodaachuu jechuun ogummaa isa jalqabaa. Namni Waaqayyoon sodaatu ogummaa isa jalqabaa qabaa jechuudha. Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuudha gaafa jennu isaaf kabaja kennuu isaaf bitamanii jiraachuu jechuudha. Kanaafiyyuu isa sodaatanii waan Waaqayyo jedhe raawwachuu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo guddinni Waaqayyoo tilmaamamuu hin danda'amu. Garuu safuu inni iddoo hundumaatti arguu danda'a. Dandeettii Waaqayyoo tilmaamamuus hin danda'amu. Kanaafiyyuu Waaqayyoon sodaatanii isa jalatti bulanii sagadanii jiraachuu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee kiristaanni Waaqayyoon sodaatu ogummaa isa jalqabaa qabaa jechuudha. Ogummaa inni jalqabaa Waaqayyoon sodaachuudha. Jedhee sagalee Waaqayyoo waan dubbatuufi jechuudha. Haa ta'u malee
qabxiin sadaffaan isa kanadha. Qabxii arfaffaan immoo qulqullummaan jiraachuu yookaan immoo cubburraa fagaachuu, waan waaqayyo jibbe jibbuu, waan waaqayyo jaallate jaallachuu jechuudha inni kun. Haa ta'uugaa namni kiristaanni cubburraa fagaatu yookaan immoo waaqayyoon tajaajilu kiristaanni kun cubbuudha jedhee jibbee dhiisu qulqullummaa filatu waaqayyo ni eebbisaa jechuudha. Kanaaf egaan daawwattoota keenya qulqullummaa ofii eeggannee akka jiraannuuf ayyaanni waaqayyoo nu haa gargaaru jechuu barbaada. Qabxiin inni shanaffaan immoo garaa gaabbii yookaan immoo garaa dhiifamaa qabaachuu isa jedhamu jechuudha. Waaqayyo balleessaa keenya hundumaa osoo arguu yaa abbaa isaaniif dhiisi waan godhan hin beekani jedhe. Haa ta'uyyuu malee balleessaan dhala namaa baay'eedha. Namni kamiyyuu guyyaatti waan baay'ee yakkaa oola osoo hin beekin osoo beekuus. Garuu waaqayyo immoo dhiifama nuuf gochuu isaatiin jiraannee har'a geenyee jechuudha. Haa ta'uugaa malee kiristaanni laphee gaabbii qabaachuu qaba. Cubbuu yeroo hojjetetti namni dogoggoree yoo cubbuu hojjetu fuula waaqayyootti laphee gaabbiidhaan fuula waaqayyootti dhiyaachuu qabaa jechuudha. Fuula waaqayyootti dhiyaatee gaabbii galuu qabaa jechuudha. Yookaan immoo namni tokko garaa dhiifamaa qabaachuu gaafan jedhu obboleessa isaaf, obboleettii isaaf, abbaa isaaf, haadha isaaf namni kamiyyuu garaa dhiifamaa qabaachuu qaba. Namni tokko yoo isa miidhee haaloo qabatee adeemu osoo hin taane garaa dhiifamaa qabaatee ani obboleessa koo siif dhiiseera, ati obboleettii koo ani siif dhiiseera. Kanaafiyyuu garaa dhiifamaa gaafa waliif qabaatu kiristaanni ni eebbifamaa jechuudha. Garaa dhiifamaa waliif qabaachuun gara milkaa'umsaatti nama oofa malee gara badiisaatti nama oofu. Gara badiisaatti kan nama oofu haaloo walitti qabachuudhaan jechuudha. Kanaaf iyyuu kiristaanni kamiyyuu garaa dhiifamaa yoo waliif qabaate waaqayyo waan uumaa keenya nutti gammadaa jechuudha. Egaan barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti qabxiilee shanan ani dubbadhe kun waaqayyoon jaallachuu inni tokkoffaa, inni lammaffaa nama akka mataa ofiitti jaallachuu kan obboleessa ofii jaallachuu, inni sadaffaan waaqayyoo sodaachuu, inni arfaffaan qulqullummaan jiraachuu kan cubburraa fagaachuu, inni shanaffaan garaa gaabbii yookaan immoo dhiifama yookaan immoo garaa dhiifamaa qabaachuu kan jedhudha jechuudha. Qabxiileen shanan kun milkaa'umsa kiristaanotaati jechuudha. Egaan daawwattoota keenya guyyaa har'aa sagantaa koo kana dhiyeeffadhee fi yaada koo keessa kun waan deddeebi'eef haa ta'uyyuu malee kiristaanni milkaa'umsa isaatiif wantoota kana gochuu qabaa jechuudha. Har'aa kanumaa qabadhee dhufeera. Haga xumura sagantaa kootti waan na waliin turtanii fi guddaa galatoomaa waaqayyo sinaa eebbisuu.